Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa Dr. Lammii Guutaam magaalaa Adaamaa aanaa Angaatuu buufata zoonii Astuutti argamuun sagalee kennan. Pirezidaantichi erga sagalee kennaniin booda filannoon waliigalaa torbaffaan karaa nagaa fi haqa qabeessa ta'een gaggeeffamaa jiraachuu ibsanii jiru. Filannoon har'a gaggeeffamu kun calqabumarraa qabee galmee filattootarraa jalqabee duulana filadhaa wajjinis wal qabatee bifa bilisa ta'een bifa dimokiraataa ta'een gaggeeffamaa ture. Akkuma beekamu uummanni keenya miliyoona 54 ol ta'utu galmaa'ee har'a guyyaa har'aa kana filannoodhaaf bahee jira. Kun immoo akka biyyaattis ta'ee akka Afrikaatti isa jalqabaati anan jedhuun abdii qaba. Fakkeenyummaa biyya keenyaa gizee jennu asumarraa jalqaba. Sagaleen tokko hiree biyyaa murteessuu keessatti qooda guddaa waan qabduufis karaa dimokiraatawaa ta'een filachuu isaanii ibsanii jiru. Kaardiin tokko wanni mataa ishee qabdi biyya keenya keessatti mootummaa hundeessuu keessatti kaardiin tokkoon ishee gahee mataa ishee qabdi. Kaardii jechaan sagaleedha. Kaardii jechaan humnadha. Kanaafuu sagalee fi humna keenyaan taanee warrannee wanni biyyattii kanaa gara fuulduraatti destinii biyya kanaa haalatti murteessinu waan ta'eef. Filannoon bara kanaa kan duriirra dimokiraatawaa fi haqa qabeessa ta'uu kan ibsan Dr. Lammiin lammiileen hiree kanatti fayyadamuun hegeree biyyaa murteessuu akka qabanis dhaamaniitii jiru. Bifa dimokiraataa ta'een mootummaa keenya hundeeffannee hojiiwwan amma calqabaman kan ammoo itti fufsiisuu kan danda'u paartii jabaa uummanni keenya akka filatu godhamaa jira. Filannoon amma gaggeeffamaa jiru kun biyya keenyaaf qofa osoo hin ta'in biyya kaaniifis akka fakkeenyummaatti hin fudhatama jedhee yaada. Filannoon ammaa kun filannoo qaama hundaatiinuu fakkeenyummaa ta'ee fi historikaal ta'e waan ta'eef uummanni mana jiru uummanni yeroo ammaa kana manaan baane manaa bahee waarratee filannoo akka gaggeessu akkasumaan dhaamsa dabarsuun barbaada.